kabajjistu daawwattoota fi hordoftoota sagantaa Galoo Show. Kun akkuma isin beektanii torbanii sagantaa isin bira gahaa turedha. Torbeetiin keessumaa tokko qabadhanii dhiyaachuun koo ni yaadatama. Faarfattoota keessaa, raajota keessaa, namoota amantii keessatti iddoo qaban, namoota sabni keenya qaban keessaa namoota tokko ni yaadatama kuni. Har'as keessumaa tokko qabadhanii dhiyaatee jira jechuudha. Keessumaan koo irraa albeema lama hojjetee albeema sadaffaa qophii guddaa kan jiru. Faarfannoota isaa keessaas immoo kiliippiitiin lama hojjetee saba bira geessee nama jirudha. Namoonni baay'ee jaalladhu nama guddaa qabadhee dhiyaatee jira. Gaafannoo konsertiin jedhu kun fuula keenya dura jira. Isa wajjin wal qabsiisnee waa'ee xumura albeema isaatii eebba albeema isaa kana wajjin wal qabsiisnee ni haasofna. Turtii keessa amma dhumaatti na wajjin haa ta'u. Eenyuutiin akkasiin gaaffii kaastan nama nagaa. Faarfataan eenyuutiin akkasiin kaastanii yaadaan jira. Faarfataan qabadhee yaadee jiru. Faarfataa Dassaalin Duulaati. Jalqaba koo nan yaadadhachuutiin faarfannaa baay'ee babbareedaa kan nu biraan ga'e ciniinfattee na deesse. Faarfannaa baay'ee ergaa gurguddaa qabachuudha. Kan inni qabatee nuuf dhiyaachaa ture. Asuma dhiyoo kanatti immoo sabboona jechuutiin gurra uummataa keessa jira. Mee waa'ee isaa isin kaasnaa maal jedha? Isa jedhuuni gurra keessan qeensa isaaniitii dhaggeeffadhaa. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu itti. Tolettee waamicha keenya kabajuutiin istiidiyoo keenyatti argamuu keetiin keessumaa gara istiidiyoo Galoo Show gaaffii deebii nu kennuuf yeroo qabdurraatii aarsaa gootee argamuu keetiif guddaa galatoomii jechaa amma gara gaaffiilee barbaachisootti dabarsa. Konsertiin ati itti qophaa'aa jirtu kuni eebbi faarfannaa gaara fannoo mata duree jedhuutiin qabattee dhiyaattee jirtu. Ija uummataa dura dabaa jira miidiyaa gubbaa irrattis yaada keenya keessas dhufee jira. Mee akkami waa'ee albeema keetii kana maal nu haasofsiista? Egaa Galoo Show galatoomii gara kee kan akka dhufuu fi gaaffii na gochuuf naaf yeroo keef baay'een si galateeffadha galatoomii. Egaa qophiin kun akkuma jiru ammallee tiishartii nu uffannee jiru kun gaara fannoo jedha. Konsertii faarfannaa qopheessuun hin cima. Namoonni tokko konsertiin tiyyuu maaliin jedhu konsertiin hin cimaa konsertii faarfannaa hojjechuun amma sa'aatii kana albeema hojjettee maxxansuun baay'ee ulfaata akka yeroo jalqabaa miti. Yeroo duraa sana tiraanspoorteeshiniin illee gadi bu'aadha wanta baay'ee rakkisu hin jiru iddoon bultii illee rakkasa. Istiidiyootti illee faarfannaa tokko hojjettee baaftuu birrii xinnaadha. Amma garuu tokkuma isaa hojjechuuf iyyuu baay'ee jabaata. Waaqayyoon nu gargaare immoo amma konsertii kanaaf haala ho'aadhaan gara eebba isaatti adeemaa jirra. Koriiwwan adda addaatti ijaaramaniiru. Yoo Waaqayyo jedhe sanbata guddaa guyyaa kana egaa gaafa ja'a ja'affaa kana waldaa guutuu wangeelaa isaansusitti namoonni kun ta'u affeeramaniiru. Mee kaayyoon ati konsertii kana qopheessiteef maayini yookaan immoo sagantaa albeema eebbisiisuu kana qabattee dhiyaachuun kee kaayyoon isaa maayini mee? Yaa kaayyoo gurguddaa qaba. Tokkoffaa albeema kana hojjettee konsertii gaafa hojjettu namoonni si booddee jiran baay'een isaanii hin xiyyeeffatu beektaa. Bu'aa inni qabu, miidhaan inni qabu, garuu dhumarratti gammachuun inni qabu agarsiista. Callimatti hojjettee yoo gadhiifte namaaf muuxannoo ta'uu dhiisuu mala. Garuu gaafa albeemii kana hojjettee namni hundumtuu dhufee Waaqayyoon waaqeffatee albeemii sana irratti argamee eebbisee galu dhaloonni si booddee jiru faarfattoonni baay'een isaanii anis hojjedhee eebbisa kan jedhu hadhaafuu seexaa horatu. Kaayyoon isaanii jalqabaa inni guddaan kanaadha. Gaaffii kana kan si kaasiif maayini yeroo ammaa kana faarfannaa tokko istiidiyoo galchanii baasuun baay'ee ulfaata. Viidiyoo isaatti hojjettee uummata biraan saba biraan geessisuun hojii baay'ee guddaadha. Hojii baay'ee guddaadha. Albeema guutuu hojjechuun immoo kana caalaa aarsa nama kaffachiisaa gatii guddaa si baasisa yeroo kee akkas ikonoomikii irratti akka kanaati. Namoonni baay'een amma hojjechaa jiran haala yeroo hojii wal qabsiisnee taa ta'u wanti cinaan namaaf ifa ta'uu baatuyyuu wanti jechuun rakkinni isaa baay'eedha. Maalli amma kan baay'inaan beekamee jiru faarfannaa tokko hojjetanii gurra uummataa biraan geessisuudha jechuudha. Ulfaatinni isaa amman utuma
akka kanaatti jennee kaasuu baanne iyyuu aarsaa nama kaffalchiisanii uummata biraan geessisuun gaariidha. Kaayyoon kee maayinidha kan hin kaaseeffamu maayini namoonni tokko tokko gaafatti konsertii qopheessitu ilaalcha ati qarshii irratti qabdu wajjii wal qabsanii kaasu kana jechuudha. Faarfattoonni keenya gaafa kana godhanii jechuudha. Isa kana wajjin wal qabsiisi kaasa akkamitti akka si hawwatan uummanni keenya sabii keenya akkamitti si hawwatu. Maafan kana si kaasa yeroo baay'ee eebba faarfannaa irratti gurguddoon hin argaman. Gaafatti konsertii faarfannaa baluuti jettee kaastu yookaan waamtu kan itti argitu dargaggoota. Dargaggoota qofatu faarfannaa jaallata. Moo maayinni namoota gurguddoon argamu dhabuun isaanii maayinni. Wal gargaaru irratti warra waa waaqarraa hojjennu kana warri waan lafarraa hojjetan waan caalatti fakkaata. Gaafan taa'ee ilaalu. Namoonni keenya faarfannaa akka kennaatti ilaaluun isaanii reefuu dhiyoodha malee duraan akka muuziqaa ce'umsaatti ilaalu. Maal jedhu wallaa keessa durii gaafa sagantaaf deemnu hamma abaluu nu faarfataan immoo buusii fudhanna. Buusii waaqeffannaadha. Kennaadha waaqeffachuudha. Faarfannaanis immoo faarfannaa waaqeffachuu ture. Faarfannaan kennaa tajaajilaati. Hubannoo dhabuun itti fakkaata. Wanta ijoollee itti fakkaata gaafa konsertii jedhamu waan ijoollee wajjin dachaanii wajjin itti fakkaata. Ammallee garuu akkasumatti namoonni bilchaatonni ka'aniiru luboonni gaggaariin hojjettoonni wangeelaa paastoroonni jajjaboon dhufan amma hin hirmaatama sa'aatii kana. Garuu faarfataanii albeema isaa qopheessu kun akkuma jette taayimii isaa gubaa baay'ina isaa gubaa waan inni simmiin hin jiru. Yeroo lammataa deebitee hojjechuudhaaf waan baaftee yoo argatte gaarii. Kaayyoon kee garuu biree argachuu miti. Wantichi eebbifamee sababa biraa haa ga'uudha. Eeminni guddaan. Garuu namoonni qaamna of harkaa jedhan faarfattoota kan bukkee dhufan yoo dhabatan yoo rakkina uumuu qabu. Gammachuu fidaman. Yesuusis gaafa dubbatu namni hundumtuu wal bira battee akka wal gargaaruudha. Gargaara akka babbadu miti gargar faca'u miti. Olmost konseptii jechuun walumaa galatti waaqayyo waaqeffama. Namoonni gurguddaanis hin argamu. Yoo immoo namoota tafirrattu jira namoonni isi gargaaruu danda'anii hundaammoo miti. Kan hin qabne jira kan mootuu qabu dhibaa immoo jira. Garuu ilaalchi namoota keenyaa sirrachuu kan inni qabu faarfataan konsertii gaafa qopheessu dargaggoota duwwaa miti kan inni affeeru. Nama hundumaa affeera konsertii jechuun. Efa nama konsertii itti waldaa maasaa kasaatii deebi'amu yookaan waaree boodaa sana dargaggeessa duwwaaf dhiisu. Inni kan dargaggootaatti obbootii baay'ee. Kan dargaggootaa miti garuu sanbatti gammata waaqeffannaati. Sanbata guddaa jechuun nu biyya keenya keessatti guyyaa waaqeffannaati. Wisuma waldaa dhaqanii chirchi dhaqanii waaqeffatan yoo kan dargaggootaa gochaa jiru amma. Gara kanarraa dhisanii gara hubannootti. Kennuu yoo baatan argamanii saganticha hirmaatanii jabaadhaa isin wajjin jira jedhanii yoo galan guddaadhaan jedha. Gurguddoonni saba keenyaa gurguddoonni waldaa kiristaanaa keessa jirtanii faarfannaaf iddoon kennamuu qabatanii dhaamsa dabarsaa faarfattoota keenya bukkeetu dhaabbattanii anis akka ergaatti akkuma yaadaattis hunda keenyaaf hin barbaachisa waan ta'eef faarfannaan eenyumaaf iyyuu barbaachisa kan faarfatamu waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Kan nuyi faarfannuu fi kan faarfatamus waaqayyoodha. Isa kanaafuu iddoon itti kennamee jajjabina ijoollee keenya bukkee dhaabbattanii akkasiin gootan asumaan akka dhaamsaatti isinitti himadha. Dasi gaaffii ani dabalataan si kaasuu itti fufsiisee maayinni yeroo dhiyoo asitti faarfannaa sabboonaa jedhu tokko gurra uummataa keessa geessitee jirta kiliipiitiin jechuudha. Waa'een sabboonaa namoota baay'ee biratti oduu guddaa ta'ee jira. Mata duree oduu guddaa ta'ee jira. Maayinni sabboonaa jechuun maal jechuudha? Hiika isaa wajjin wal qabsiisitii nu kaasi. Sabboonaa jennee faarsinee turre lubbuu qabeessa lubbuu qabu ajjeeftee sabboonte miti. Lubbuu dhabeessa lubbuu ajjeesu ajjeeftee faacha dhaabdee ati. Ilma namaa cunqursitee du'atti laattee seenaadhaan jibbamte miti. Ilma namaaf cunqurfamtee du'attuu laattee seenaadhaan faarfatamteeti sabboonaa jenne. Sabboonaa uummati keenyas sabboonaa uummati keenya qabu isa kan itti hubatee jiru xinnoo ishee gadi fagaachuu turre jira. Sabboonaa jechuun sabaan boonaadhaa jedhanii. Sabboonaa jechuun sabaan boonaa gaafa ta'u karaa biraa immoo sabi ittiin boonaa jechuudha. Sabboonaa jechuun of tuulaa jechuu miti. Sabaan boonaa jechuun kan of jeeju jechuu miti. Ani akka yaada kiyyaatti sabboonaa na qeessus hin jiru. Maal yoo jettee warra wal qaluuf billaa walii baatu harka billaa fuudhee of qale. Warra wal dhaanuuf dullaa walii baatu harka dullaa fuudhee of dhaane.
warra du'a wal oolchuuf amlee hin qabne garuu wal ajjiisee du'aaf wal kennuuf du'eetu du'a harkaa isaan fudhate. Inni du'a sabarraa ajjeese sabboonaadha. Yeroo jalqabaa fi sabaaf lola Yesuustu fide. Isa gurraacha irraas, isa adii irraas, isa xinnaa irraas, isa guddaa irraas saba nama jedhamu addunyaa kanarra jiru guutuudhaaf qaraaniyooti ol ba'ee du'a jiinka wallaansoo ol qabe Yesuus. Yesuus saba kanaaf otoo du'u baate eenyuun saba hin qabu sabi kan du'aa ture. Du'atu mootummaa isaa bal'ifatee mootummaa isaa diriirfateetu saba kana geggeessa. Agartee godoo nama kamii namni hin seenne hin jiru duuni. Du'a kanatu lolee Yesuus. Waaqayyo abbaan maal godhe dhaqii du'a kana sabarraa lol jedhe. Ralolee Golgootaatti ol baheetu du'a ajjii wallaansoo ol qabeetu. Du'a sabarraa ajjeeseetu sabi kun kan kootee. Eewu Yesuus caalaa saba qaba. Sabboonummaa dudduubaan kilippii ati hojjette kana dudduubarra maaltu jira? Waa'ee gootummaa kan ibsu diraamaan jira jechuudha. Sunii fi mata dureen faarfannaa kanaaf kennitee fi duuba sana diraamaan jiru wal simaa. Baay'ee. Eshi gootummaaf sabboonummaan garaagarummaa qabu moo qaban? Akkamitti kaasuu ibsuu barbaaddeeti? Baay'ee gaaffii bareedaadha. Yesuus goota jedhee giifarfatame sabboonaa kan jedhamne maaltu dorge? Sirima isaa jechuudha. Yesuus goota jenne, Yesuus lolaadha jenne, Yesuus sabboonaa kan jenne maaltu dorga? Diraamaatikaalii wanti lafa keenya suni agartee amma mootummaa du'aati. Mootummaan deemnee mootoritti qabatu sun abbaan irree sun du'a. Mootummaa du'aati agartee hin kaa'imata. Kan inni itti dibisuun qalama. Mallattoo du'aa fi mallattoo cubbuuti. Isaa saba sana gidirsaa jiru funyoo du'aa keessa isaa galfatee daangaa du'aatti sassaabbatee isa daangaa du'aa keessa galfateetu egaa Yesuus jechuu hin dandeenyu Yesuus erginee waan beekneef inni Waaqayyoodha hin fakkeessinaa namtichi sun dhufe gaafa inni dhufu du'aaf mootummaa isaa irraa jijjiseetu kaffana du'aa sana saba irraa hiikeetu warra du'e kaadhimatee boolla du'aatti qofu sana fudhatee gara tulluu jireenyaatti so barcuma isa kan du'aa sana dhaabeetu isa kan du'aa sana jijjiseetu barcuma isa jireenyaa sana dhaabbate. Diraamatikaali wanti ilaalamu suni baay'ee moof ibsa. Achumarraa kaasanii ilaalanii yoo dhaqanii inuma galaaf ture. Kamu amma faarfannaa sana keessa sabboona du'aa jedhamti. Lubbuu qabeessa lubbuu qaburraa lubbuu qabeessa lubbuu qabu hojjetta sabboon dalitirraa ka'ee amma gaafa Yesuus qulqulluun boorofne Yesuus mi'aana dhufne dhugicha hin mittiqanii utubicha hin jigne jedhutti hin dhaggeeffanne ta'ee maaliif akka inni dhaqee sabboonaa kee akeekayyuu naan gallee sabboonaa akeeka sun baay'isa. Namoonni baay'een isa baay'een ol qabatee deemu sana keessa dhaqanii waa fudhatu. Waan san sartee ol qabatee deemu tokkummaa yoo gidduutti waa baaftee ol gadhiisa. Ergaan isa ol qabatee deema. Namoonni yoo qeeqan itti tole hin jiru. Yoo qeeqan malee kan mooraan hin qabne. Qeequma kan jaallatan namoota baay'eetu jiru. Miidiyaa irratti illee yeroo sana garaan deemee ture gara walagaddaa kana konferensiif deemee ture miidiyaa irratti ture gaafa dhufu ol fixanami. Inni kaa Yesuus sabboona sabboonjotaati jedha jedha. Inni kaan immoo hin jedhamu jedha. Gadi buti Yesuusiin jedha. Jecha isa kanu jennee mool bunnaa. Yesuusiin ikkoo jecha ittiin ibsuu hin qabnu. Jecha ittiin jajannu malee. Waa'ee sabboonaa wajjin wal qabsiisnee maayinii akka saba keenya keessatti beekamee jirutu sabboonaa jechuun saba isaan kan boonu eenyummaa isaaf iddoo guddaa kan kennu yoo ta'e kan Yesuusiin madaaluun ta'a jechi kun Yesuusiin ibsa moo hin ibsu? Jechi kan biraa Yesuusiin madaalu hin jiru. Jechootuma kan biraa keessa. Jechi faarfannaa keessaa jechi Yesuusiin madaalu jechi tokko hin jiru. No one word. Yesuusiin maachi kan godhu. No one word. Yesuusiin kan jechutu jira. Jechi inni arginu kun hundi isaa jecha jajannaati. Ulfaadho jenna, halluyyaa jenna, ati guddaadha jenna, ati jabaadha jenna. Amma amma jabinni Yesuus amma. Siinis siin jaaladha maqaa ta'eef galoo koo jabaadha baqa nama jabaa koo hin jennee koo inti biratti jiru. Jecha Yesuusiin ibsuuni itti soheefi hin dandeenyu inni ulfaadha. Ittiin jechuu dandeenya. Yaa sabboonaa jechuun saba isaan kan boonu. Ba'aa saba isaa kan baatu. Rakkina saba isaa dhufuufi kan itti darbee fudhatu. Jechuudha malee sabboonaa jechuuni waama tokko baasee bakka sabaaf afaanii waa dubbatee intinaa kan jedhu biti itti deema bakka saba isaa dura bu'ee itti deema. Ka'atta deemnaa jedhamni Yesuus. Ka'atta deemnaa dabarsee nu kennu sun dhufeeraa ka'atta deemnaa sabboonaa jechuun itti deema. Rakkina saba isaatti dhufu itti deemee du'a fudhata.
Ani du'a saba kanaan fudhadhette gad jedhee ba'aa saba isaa baata. Isa beelee nyaachisa. Isa daaree daara baasa. Malee sabboonaa jechuun ofiisaatii mana ijaarrattee haadhiyyeessaa bukkeetii kan sharaatti galtu jechuu miti. Sabboonaa jechuun ofiisaatii waan soromeef amma abbaa 5,000 jaamilatti kaa'atee ijoollee haadhiyyeessaa kana gawwultu jechuu miti. Sabboona keessus immoo hin jiru. Biiftuuwwan samaayii kanaan hin boonu Yesuus. Mee macaafa hojii wal qabatan. Innaa Ibroota keessatti maal jedha? Inni saba hundumaaf jedhee du'a mi'eeffatee ilaaleedha. Ibroonni boqonnaa 2 gaafatti dubbistu. Du'a mi'eeffateedha. Du'i maal akka jiru koo kan sabaaf dhanname ilaale Yesuusiidha beektaa. Waan nama dhibu faarfannaa kee jalqabaa keessatti ergaa gurguddaan keessaa fudhadhee darbee jijjiira. Warra ati tiraakotaan saba bira geessite keessaa tokko nan ijaara. Siidaa seenaa nan ijaareedha. Faarfannaa kanatti akka viidiyoo isaa hojjechuuf jettee daariikteerii kennitee turtedha. Mee waa'ee faarfannaa kanaa ifan godhi maaltu si mudate kanarratti? Faarfannaan kun mudannoo gurguddaa qaba jechuudha. Jalqabaa ani kitaaba barreessuuf ture kanarratti. Dhagaa bu'uuraa abboonni dhaaban irratti gaheen dhalootaa maal? Kan jedhu keessattitu akka sabtooppikitti siidaa seenaa ijaaruu maal gochuu kan jedhutu jira. Dhagaan bu'uuraa dhaabameera kan dhaabe abboota. Dhaloonni immoo dhagaa bu'uuraa kana itti daddabaleetu irratti siidaa seenaa dhaabutu sirra ture. Mee siidaa akkam ijaaruuf turteeti? Taa'ee ilaaleen qoy kana gara faarfannaatti hin deebisaa. Jalqabni isaa maal jedhasitti fakkaata? Imaanaa imimmaan dhiigaan katabame. Kaayyoo lubbuu meeqa itti dhabame karaa ittiin deemnu seenaa abbootii duriin jalqabameedha. Siidaan ijaaruu barbaade suni eessaayyuu ka'ee dhufe beektaa dubbiin isaa jalqabaa luba caalii kan jedhamutu jiru luba guddaa nu bira jaarsoo gobaa dafnoo iddoo itti dhadhisan. Na jaalatu turani gaaf tokko dhaabadheen awwaala namootaa laala. Yedda seenaan jedhan jaarsi dhufanii maaliif kana laaltaa? Awwaala kana si kaasuu barbaade utuu namni naa eeyyamata yoorri isaa jiru ta'e awwaala kana tu'a si kaasanii ture jedheen maaliif jedhe isiniif hin siidaa addaatti dhaabaan jedhe. Lafti kuni lafatti nama awwaalan hin turre lafti awwaala gajjallaa sana ture iddoon kun iddoo siidaa abbootaa amantii ture jedheen. Agartee jajjaboota baay'ee dhugaaf gatii baasanii jiru. Dhaloonni kun garuu hin beeku. Kan horteen isaanii bade jira amma kan sanyiin isaa kan barbaadamaa ture dhabame fa'aan jijjiiru namoonni tokko tokko. Gootota garaa kutamaa qaban san wangeela haaranuu bira ga'ee ija keenya bani kana kan fidan. Wangeelli waan baay'ee fidee dhufe beektaa. Birmadummaa baay'ee fidee dhufe wangeelli. Birmadummaa gurguddaa fidee dhufe wangeelli. Waan nuyi ammatti jirru waan nuyi amma dhiibaa jirru kana an fide wangeela. Kanaaf ani siidaan ijaaruu barbaadu siidaa goototaati siidaa abboota seenaa siidaa abboota amantii. Ani goota akka lafaattis haa ta'u akka samiittis warra gubbaati waa kaases warra lafaa dacheen biqilchee nan jaalladha. Goonni hin jaallatamti. Kanaaf himdaa'uun yeroo tokko gara mandii kana deemnee baasee beekta luba Solomoon kan jedhamu hin jiru. Nama faarsan ture waa'ee Heroodis miti namticha kana Yaaqoobii morma kuchiiseetu inni Yaaqoobii morma kuchiise immoo warra jara akka garaa ciibse argeetoo Phexrosiin qabee mana hidhaatti galchee. Amantoonni garuu wal gaarii waan kadhatanii Waaqayyo gara mana dhaqee Phexrosiin dhaqee baase. Nama faarsan ture nan ijaara siidaa seenaa. Kaza tokko dhufee siidaa akkam ijaaruu barbaadeeti kan dhaloota kan akkasittiin nutti maal gootu haa inni siidaan kee kunne. Jajjaboonni keenya siidaan qabanii maqaa malee hin jedhe. Kanaafuu siidaan hin barbaachisa. Dhaabuuf hin nurra jira. Of fedhe yoo fi dandeenye malee taatee siidaa seenaa nu hojjechiisu hin dandeenyu ta'e maaliif warra kanaan dura siidaa seenaa hojjeteef siidaan dhaamnu wajjin dubbii kaafne kanaaf gaafa sana walitti bu'iinsa guddaatu ture jeeqamsa gurguddaatu ture. Egaa mootummaatu lafa siilaan immoo siidaa sana ijaaruu irratti moo maaltu yoona si geesse? Inni siidaa seenaa ijaaruuf jira yeroon itti jiran amma dhufaa jira. Viidiyoo isaa hojjechuuf kaatee gidduutti addaan kuttee jirta rakkoon isaa maali? Viidiyoo isaa hojjechuuf kan addaan kunne daayirektira. Wanti kun hin cimaa daayirekti gochuu maaloodhaan jenna maal cimaa bakka daayirekti nu godha jennaan dammoon sodaannasii daayirekti gochuudhaaf faarfannaa daayirekti gochuun yaada akkasii tokko ka'ee olmosti daayirektira sana bira kallattiin hin geenye nama hojiitu faarfannaa sana fuudhee isa dhaggeeffachiise
xinnoo immoo yeroo isaan hambaradhas maqaa ta'eef baay'inni isaas ni ulfaata. Kanaaf jedheen gara duubaatti deebi'e. Faarfannaan jalqaba qabaa dhuma qabaa qaama guutuu qaba faarfannaani. Yeroo baay'ee faarfattoota nuyi arginu keessatti akka komiitti kan qabu inni gaaleera irraatti fayyadamanii wantoota sabaaf hin hubatamne yookaan wantoota namaaf hin hubatamne akka mata dureetti gaafa fayyadamanii qeeqna akkas akkasii kun kaachuudha. Akkuma faarfannaa kee kanatti wantoota garaagaraa kaasnee jechuudha. Amma faarfannaa kee kana keessaati. Mata dureen faarfannaa keefaati kee kennitu wantoota gaaffii uumanidha baay'inaan jechuudha. Akkamitti saba wajjin akka walii galu yookaan immoo akkamitti akka inni hubatamaa ta'uu danda'u gochuu akka isaan itti qaban faarfattoonni maal kaastaafi? Tokko rakkinni saba bira jira. Maali sitti fakkaata? Sirriitti hin dhaggeeffatu. Gaarii ati fudhatte suni faarfannicha keessa jira. Fakkeenyaaf gaara fannoo jedhamu. Ijaarsa fayyinaa seenaa gaara fannoo gayyoomuun xinnaannee taatiisaa guddicha as kiyaafuun jechuudha. Istaayilii kan biraan kan hojjetame argansuu gaara fannoo rakkinni guddaan maal sitti fakkaata? Sirriitti dhaggeeffachuurra ariifatti dhaggeeffateetu koomintii kennuuf ariifatu namni. Baay'ee nama akka faarfannaa sanaan fayyuu dhaggeeffatu otoo hin taane koomintii kennuudhaaf. Koomintii kennuuf ariifata. Qeeqa baay'ee sun immoo qaaqee akka nama hin goone sodaadha beektaa. Amma agartee faarfattoota biraa hin dhiba jedhee yaadu rakkinni jira. Garuu immoo faarfattoonni keenya hundaa'uun jaboodha iyyuu baay'ee. Ayisoo otoo namitti hin jedhin jabaatanii laffaa'anii agabuu danda'u hojjetu beektaa faarfannaa kana. Kennu ulfaata. Dhugaatti waan animee darbu. Faarfannaan eessa jalqaba eessa xumura kan jedhudha. Giddu galeessi faarfannaa maayini isa jedhu. Atis gara kanatti deemaa jirti fakkaata. Giddu galeessi faarfannaa maal ta'uu qaba? Sentiriin faarfannaa keenya kooriinsaa Kiristoosiin ta'uu qaba. Agartee iyyoomta iyyummaa qayyoo Yesuusiin qomatte hin darban darbanii nafu bara sana faarfannichi duukaa hafa beekta. Yommuu sooromtee waan sooroma kee faarfatte immoo nama kan biraan hiyyeessa waan ta'eef hin dingu faarfannaan. Ati waa irraa afaa keetti faarfatta waaqaa ta'eef namichi immoo achi reebaa irra uleen makaatti fi agabuuni wanti naa qabu. Garuu faarfannaan achi deebitee golgootaa jalqabda. Kiristoos irraa jalqabda. Golgootaa jalqabdee qalbii saba kanaa fuudhaa gara ulfina isa ifaa gara gonfoo jireenyaa isa nu qopheessa jiru gara tulluu jireenyaa saba biraatti immoo qalbii isa ol fuudhaa deemta. Yeroo sana qalbiin sabaa ati moo sirrii faarfannichaa keessa deddeebi'a. Waan lafaa ta'uu qabu faarfannaan. Waan lafaa koo hin darba. Hundumti isaa hin darba. Waan iddoo dhaabatee hafu tokko hin jiru. Faarfannaan giddu galeessa Kiristoos yoo godhate jiruu Kiristoos saba isaaf hojjete. Eenyummaa Kiristoos. Jabina isaa. Dhugaa isaa. Aayidentiitii isaa yoo giddu galeessa godhate jiraataa ta'a faarfannaan. Kanaaf faarfannaan kan inni ittiin jalqabu yoo Kiristoos irraa jalqabe baay'ee natti tola. Siif ooluusaa, si du'uusaa, si dhiphachuusaa, si gargaaruusaa irraa yoo jalqabde gara tulluu qulqullootaatti immoo ol fuutee ulfina guyyaa booddee saba kana eeggatu immoo itti agarsiiftee yoo xumurte immoo baay'ee natti tola. Dasseen humnaan bulaadha. Humnaan bulaadha namoota wajjin waliin galu. Konfireensi gaafa deemu sagantaa iddoo garaagaraa gaafa deemu namoota wajjin walitti bu'iinsa iddoo adda addaatti. Komiin kun sirra jira. Maayinni namoota wajjin walitti si buusu rakkoon isaa maayinni. Tajaajiltoota wajjin akkati waliin galleessi godhu maal? Komiin kun maaliif sirratti baay'ata? Dasseen humnaan bulaadha. Humna maalii qabdi dasseen kun kan? Humnaan waaqumti inni guddaan nama nagahu iyyuu jaalalaan bushaanama. Humnaan hin buluu oduudha. Oduu odeessu. Moor garuu waltajjii irratti namoota yeroo tokko tokko wajjin dhabu jira. Inni maal inni sitti fakkaata? Dubbii waaqayyoo biraan taanee fiduuf. Ekspiriyaansii waggaa darbeetiin waltajjii irra jaajuu barbaadu beektaa. Haadha dubbii haaraan harkaan jiru. Waaqayyo waan itti maa jiru hin jiru. Bakka pirezeensii waaqayyoo hin jiru beektaa. Miirri kee beekaa. Kana gootti kana jedhu kana jiraa jedhu wanta sana sun dhiba beektaa. Hin jiru. Innaa ani immoo gaafa teenyuuni yeroo waltajjii irraa buunee teenyuuni maybe kan na riftee ta'uu waan tokko ta'uu akka kee duraa miti maal laalla maal taate hin jedhu. Wanta kana waan an gaafadhuu fi nama jeeqanii jedhu achi deebiin. Kanaachi saba dhufee jiru saba kabajaatii saba jaalalaatii saba guddaadha. Dhugaatti rakkoon jiru maal sitti fakkaata yeroo baay'ee addaata jiru waloola. Gargaaraa makiinaa jiru. Adeemsa karaa gaafa deemnu tajaajiltoota baay'ee addaata toloolaan deeman. Isaaniif tolan jettu. Asxaa jedhanis kaa'u namichi sooressu tokko kan tanaa guddaa dhufeetu
dhibbaa sitti kennaan haa kaasii jedha. Qabamaadha ka'ii sida qabamee sin jiruuni. Tikeetti ittiin karaa deemtu biratti birrii kaffaltee akka jedhu hin ka'u jedha. Hin ka'u si dhuguma immoo taa'ee min deemu yeroo baay'ee. Yeroo baay'ee walitti bu'iinsi nama wajjin qabnu gargaartota makiinaan jiruuti bakka si rakkisu namoota baay'ee rakkisu maaliif akkas gootu maa inni isinii maa bakka rakkistu bakka maa biriitti dabaltu maa kana gootu nan jedha nan dubbadha kana. Dasni kun adeemsa karaa wajjin wal qabateetudha. Amaluma kee wajjin wal qabatee komiin ka'uma inni madarrakii irratti iddoo tajaajila garaa garaa irrattidha. Amantoota otoo hin taane yookaan immoo adeemtoota karaa wajjin otoo hin taane tajaajiltoota wajjin walitti bu'iinsa gurguddaa uumtaadha komiin irra jiru jechuudha. Akka waan ilaalcha addaa qabdutti siyaasoo komii kana kamitti ofirraa kaasta? Galgaayin dasseejjii walitti bu'ee hin beeka jedhu yoo jiraate asa ba'u. Deebiin jiru wadhu. Dasseejjii walitti bu'ee hin beeka dasseejjii wal dhabee hin beekaanii kan jedhu yoo jiraate asa ba'u na ilaala. Kottu mee asa ba'u wallollee iddoo isaatti ta'e muti propaganda oduu waltajjii irratti yeroo maasaayuun qabu waltajjii irratti. Maqaa koo gaafanni yaadatti ni malee yaadatu beektaa baanaani nan sassata faarfannaa keessa koo jiru sana sababa biraan ga'uudhaaf nan sassata baay'ee. Kiiboordii namichi sireessee taphataa irraa fokkisiisaa irraa isaa yoo hin beeku. Ergicha sababa biraan ga'uudha dafee yaadu. Na gargara garaan koo amman saba sana biraan ergaa sana ga'utti. Kan kanaa jiru waltajjii irratti mee asa ba'u. Arifuu jedhate nagaadha. Baay'ee namatti tolame gara dhumaatti deemaa jirra ergaa yookaan immoo dhaamsoo qabaattee carraa kanatti fayyadamiitii keessa kee kan jiru faarfattootaaf amantootaaf akka sabaattis. Okay, isa jalqabaa mootummaa Waaqayyoo dhiyoo waan jiruuf namni hundumtuu waan gaarii hojjechuutti saba kana gara dhugaatti deebisuu irratti akka xiyyeeffatu dhaamsa gooti. Inni lammaffaan mul'atu Yohaannis boqonnaa 22 yoo dubbiste lakkoofsa 12 kaaftee inni dhufu sun kunoo ani dafee nan dhufa gati nama hundumaa akka hojii isaatti harka isaa akka kootti baadhadhee fi nan dhufa jedha. Inni waan gaarii godhu dhuufee gadhee godhudha. Inni waan gaarii godhu moo gaarii godhudha. Inni gatii nama hundumaa kennu garuu dhufedha 12 irra ga'e. Yoo danda'ame hamma danda'etti nama hundumtuu waan gaarii akka walii godhu wal bukkee akka dhaabatu jabaadhu akka waliin jedhu sagalee abdii akka walii firu jabaadhu si biran jira Waaqayyo si gargaara nama taata akka waliin jedhu wal jabeessaa wal tumsaa isa dhufu mootummaa Waaqayyoo qophoofnu dhaamsa gooti. Inni kan biraan konsertii kana irratti namoonni bukkee dhaabatan koreewwan koo akka namoonni iddoo durattan waldaan guutuu wangeelaa saamsusii paastar Niftaaleem fa'aa Waaqayyoo bara keessan eebbisu luba gaaddisaa fa'aa paastar Solomoon fa'aa namoota gurguddaatu na duukaa ture. Waaqayyoo guyyoota keessan bara eebbaa godhu ulfaadhaan isin jedha. Faarfattoonni keenyas lallabdoonnis raajonnis paasteroonnis waan dhugaa hojjechuu irratti saba gara dhugaatti deebisuu irratti xiyyeeffadhaa jabaadhaa Waaqayyoo isin haa eebbisu. Nama addatti galateeffatu yoo qabaatte. Nama addatti galateeffadhu galoo showuu galatoo sababiin isaa har'a muuziqaa na fidee akkana adda dhufuuf akkasumallee kunuu asii kun dhugaa kan jiran ijoollota keenya kanaan galatoo waan jedha ulfaadha. Daawwattoota fi hordoftoota sagantaa galoo shoo biyya keessaa biyya alaa jirtanii teessanii sagantaa keenya dhaggeeffattan. Konsertiin eebba faarfataa Dassaalany Duudaa sanbata fuula keenya dura kana kan jiru waldaa saayinsuusii waldaa guutuu wangeelaa saayinsuusiitti gaggeeffama. Bukkee dhaabadhaa jabaadhu jedhaatini ergaa gabaabaatiin wal bukkee dhaabadhaa yoo dandeessan dawwalaaf yookaan immoo bilbilaafiiti jajjabeessaa utuu wal bukkee dhaabbanne gaarii ta'a waan ta'eef kana qofas miti amma humna keessaniitiin bituutiin bukkee dhaabadhaa si bukkee jirradhaa qarshii keessanii fira horadhaa hojii waaqayyo hojjedhaa waan qabdanii hojjedhaa hin hojjennaa hojii waaqayyo hin hojjennaa amma akka lafarra jiraannu amma umurii akkamii akka jiraannu waan hin beekneef amma jirutti gaarii hojjennee yoo deemne gaarii natti fakkaata akka yaada kootiitti jechuudha. Torban keessumaa biraa qabadheen isiniif dhiyaadhaa torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u sagantaan galoo shoo torbee gaarii torban nagaa isin hawwaa bakka jirtanitti nagaa ta'a.